السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا كينيا أتي كان تي في كيسنا لا جرتو ديرة إنا دبرتي إنا شيكة إنا بيكا ولا لا أبا في تي أفانك يكنا كان أجها جرتو غافي تقصي غافلا غافي كلتش منا كيتي وكين of biratti yeroo hedduu mobaayila kee keessatti illee maxxanfachuu qabdu qalbii kee keessatti illee barreessuu qabdu gaafichi maaza sayaksaru alcaalamu bimawtik addunyaan kun du'a keetiin maal dhaba yoo ati dunyaa tanarraa kaatee duute fakkeenya har'a ati magaalaa keessa jirtu san magaalaa tokko magaalaa xiqqaa jirta ta'a guddaa jirta ta'a iddoo itti dhalatteef iddoo jirtu san irraa yoo duute sababa du'a keetiitiin ummanni maal dhaba dura dursoo wanti sii galuu qabu jalqaba irratti dhaloonni ati dhalattee dachee kana dhufte dachee kana yoo waan dabalee yoo dachee kana waan eda'in duuti ati addunyaa tanarraa deemtu illee homaan hir'isu dhaloota jechuun dhaloota garaa hadhaa keessaa bahanii miti dhaloota jechuun dhaloota seenaa ummataaf dhaloota itti aanuuf dachee tanaaf seenaa tokko lafa kaahanidha hedduu namaa dhalate garuu hin dhageenye fakkeenyaaf akka addunyaatti nama lubbuun jiru nama tokko fakkeenya isinii haa kaa'u Dr. Zaakir Naayik maqaan isaa guutuun Dr. Zaakir Abdulkariim Naayik umriin isaa barana waggaa 53 deema Dr. Zaakir waggaa 30 dura dachee tana gubbatti hin beekamu sababni isaa yeroo sanitti bu'aa ummataaf buuse tokko hin qabu addunyaa kanaaf bu'aa tokko hin buufne dhalachuu isaan dhageenye addunyaan edaa dhalachuun dhugaadha garaa hadhaa keessaa bahuu osoo hin taane ogummaaf muuxannoo gahee fi dandeettii ilaahal aalamiin rabbiin guddate sii kenne san qabattee ummata keetiif hawaasa keetiif amantii keetiif addunyaa kanaaf seenaa tokko hojjetuu qofaan addunyaan si beeyte dhalachuu kee garii namaa akkuma beeytan har'a ebalu du'e waliin jedhan naannoo keenya eentu du'e jedhee wal gaafatanam mucaa tokko hin beeytu dheeraa hin beeku ka huccuu gurraacha godhatu hin beeku naannoo kanaa kaaffee kanaa buna dhuga hin beeku ka ollaa akkasii galu hin beeku mucaa maaltu awwaale jara keenya laal dhalachuu isaa addunyaa waan hin dhagayiniif du'uu isaa wallaalte mucaan duraanuu nama isa awwaalu dhabaaf asi achi deema malee du'a matu reeffa keessa jira bu'aa ummataa biratti hin beekamu baratee beekumsa mataan isaa mataa baratee beekumsa biyya ijaaru osoo hin taane mataa fakkaree xiinxallee teknooloojiitti waan harawaa ida'u osoo hin taane mataan isaa maa inni mataa rifeensa qofa biqilchee mana rifeensaatti birrii 30 irraa argatan rifeensa irraa hadanii bu'aan mataa isaa rifeensa qofa biqilchu mana rifeensaa dhaqee birrii 30 namaa kafalee haga san birrii 30 birrii 50 kafalee rifeensa irraa haadu bu'aan mataa isaa kanuma mataa nama garii yoo mataa akkasiitiin ka jiraataa jirtu taate du'aa fi jiruun keetillee wal qixa ati waan jiraattuuf yoo hin qabne waan duutuuf hin qabdu garaa keenya buddeenaaf daabboon guunnee mataa keenya kijibaan guunnee afaan keenya oduudhaan guunnee barumsa tokko osoo baranne ogummaa rabbi nuu kennuuf keessaa baafne ummataaf dachee kanaaf dhaloota itti aanuuf seenaa tokko osoo lafan keenya duniyaa tanarraa yoo deemne wallaahi reeffii kennallee gaafa siree san gubbaa bahuun ulfaata reeffii nama seenaa osoo hin dalagiin du'een ulfaata qabriin isaa sun hin ulfaatti wallaahi lidhaalik jara keenya yoo akkana jedhu waan guddaa hojjedhaa miti homa harkaa qabdan san namni waan harkaa qabu darbate sodaataan jedhamuu jetti oromoon wayita mammaayitu ogummaa rabbi sii kenne dandeetti rabbi sii kenne san of keessaa baasi bu'aa qabdu waan silaa bu'aa qaba jettee biyyaaf yaaddu sanin waan tokko hojjedhu gaaf tokko fiixa baata waan ta'eef garuu waan tokko sii himu aduwwiin guddaan dachee kana gubbatti ilma namaa sakaale tokko eenyu beeyta ilmuma namaati namni si sakaale tokko eenyu beeyta addunyaa kana gubba shayxaana durallee nafsiyaateeti simata ofii of sakaale ofumaa ofitti aduwwii ta'e fakkeenya seenaa sanii tokko isin yaa himu Ameerikaadha lafti hayyuu tokko ture Ameerikaa keessa yeroo dheeraadhaaf leenjii kennaa ture gaafa tokko erga leenjii kennee booda
waraqaa tokko maxxanse. Waraqichi maxxane maal jedha? Nama akka isin seenaan daleen akka isin bu'aa dhalootatti aanuuf bu'aa tokko hin buufu. Dachee tanaaf taarika tokko osoo lafan kenne faana wahii kan namni ittiin si argu ittiin si yaadatu tokko lafan kenne akka ati san hojjenne si sakaalee tokko du'e nama san osoo awwaallee lafa jalan fageessine reeffa nama sanii ilaaltanii koottaa jedhe. Boorsa'aatii akkasii irratti galma akkasii koottaa jedhee magaalaa Ameerikaa keessa maxxanse. Namuun dhaga'e dubbii nama cinqu simaa cinqaa jira ta'a amma. Eenyu namni sun? Kun xayyaaraan, kun sayyaaraan, kun baaburaan homa qabuun namuu fiigaa dhufee galma seenee guute. Sagantaan ni eegale. Girdoo saaqaniitii sanduuqa reeffi sun keessa jiru as baasan. Namuu teessoo guutee taa'aa jira galma keessa. Innin sagantaa gaggeessu maayikii qabatee namuu tokkoon koottaatiin reeffa kana daawwadhaa jedhe. Namuu fiigaa dhufee gara sadarkaatti ol bahee yoo inni achi deemu sanduuqa kurree irraa bananii yoo inni keessa gallaalu sanduuqa keessa reeffi hin jiru. Reeffi tokko hin jiru. Wanti sanduuqa keessa jiru daawwitiidha yookiin mastawaati. Namtichi yoo inni asii gallaalu eenyuun arga? Ofuma arga namtichi. Eda'anaa jedhee nama achuma deebi'e. Kunis fiigaa dhufee gad ilaala. Yoo inni as gallaalu ofuma arga namtichi achi keessa reeffi hin jiru. Maal jechuu barbaadeeti seenaan kun? Reeffi of sakaalee reeffa ta'e osoo reeffa hin ta'in osoo du'ee reeffa hin ta'in ofuma of keessatti du'e osoo qabrii lafaa keessatti hin awwaalamin qabrii qaama ofii keessatti awwaalame naannomaa fi ganda jiru sanii qofa keessa gad awwaalamee namni sila addunyaatti osoo ol bahe addunyaa kana hoogganuu danda'u marti. Ani yoo waa hojjedhe amma booda nama hin ta'u baradhee galma hin gahu. Tiyyatana rabbiin rahmatana haa godhu irraa sabbare jedhee kan eeksii ofirra kaahee zeeratti of deebise eenyuun isi malee si namni reeffa ofitti of sakaalee akka seenaan hojjenne bu'aa biyyaaf hin buufne of sakaalee eenyuun kamaratee taa'ee oduu qofa ofu haasaa qofa ofu sima ofirraa mulqii ka'ii uffata gaflaa kana hojjedhu seenaa hin dandeessa waan ta'eef. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه رسول ربي عليه الصلاة والسلام رب الرأوديساني حديث القدس كيست مال جدا ربي أكنا جدا رسول ربي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر جدا ربي جل جلاله أنا بك قبرتي كان كونا كائتي بك قبرتي كان كونان همل أجر يوني خيري نتنية خيري مثلا يوني همتو نيتي همتو مثلا إسانقها جر رب أكو هجوتت من تيتي أوفت متريا ده ديرس أوف جلعش ديرس تبلالي غارة كيس أولا نمني ميل إسالة فكيس جرو متان إسا سمي تربني أول جرو نما مراسة الدنيا تنقبتي warra daabbumaaf buddeena rakkate warra oduumaa fi ganda keessa deemu homa xixiqqoo dalagu kitaaba dubbisuun hin jiru sa'aatii qusachuun hin jiru waa barachuun hin jiru karoora wahii waggaa har'aa akkas ta'uu qaba waggaa 10 har'aa akkas ta'uu qaba jedhee lafa kaa'ate tokko hin qabu akkuma bubbeen pestaal ariitu kana jiruun isa ariiti tokko hin jiru duniyaa tana gubba jiruun deemuu hin danda'u lidaalik nama guddaa ta'e هندن دي توان فيتي ربي ركا هدو كقلمان سيقهو إسا أتي سبب مقجس فيتك سيبأسو حقيقان الله جل في علاه الله جل في علاه صلاح الدين الأيوبي قاف إن الدنيا الراديمو وفات إساهر قفان جر أسينان وفات إساهر قفاني أوار أتشر به ولتك أباني بشان التنقاني أوكي أكا بلوكيت تاتي هجتمي لهدي كيستي تراسي ساقول أنجر أنك يا مرقا هبه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه لذلك وان قاري يانن بك قاري جيت وان همتو يانن بكم همتو ديمتا إدو نتر أجرتو إدو خليس يادي إدو مبور أتجرتو اللي إدو هر يادو وان تقو في الرنكاهيني چرا جرتو فيدمي نما قداته دؤو كيتو الدنيا نقوف
درا على تشوك أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.